Injifannoon Adwaa seenaa uummata gurraachaa ta'uu hayyuuleen seenaa irratti walii galu. Sababni isaas yeroo biyyoonni dursanii qarooman Awurooppaanonni biyyoota Afrikaa humnaan bulchuuf qircachuudhaaf bobba'anitti biyyi gaanfa Afrikaa Itoophiyaan gita bittaa diduudhaan biyya meeshaa ammayyaawaa hidhatte onnee gootummaa fi waloomaatiin waan injifatteefi. Seenaan kun hanga barbaadamutti hin himamne. Haa ta'u malee seenaa kana sadarkaa isaaf malutti leellisuuf dhalootaaf dabarsuuf yaadannoon injifannoo Adwaa seenaa fi hambaalee seenaa hedduu of keessaa qabu Finfinneetti ijaaramee eebbaaf qaqqabaa jira. Dhimma kanarratti Ministeera Aadaa fi Ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa AMN waliin turtii taasisaniin seenaan Itoophiyaa harki caalaan hin himamne jedhan. Seenaan biyya kanaa, seenaan uummattoota biyya kanaa baay'een isaan barreeffamne. Seenaa dhokatetu, seenaa himame caala, seenaa dhokatetu caala. Seenaa boonsaan lammiileen Itoophiyaa ittiin addunyaa irratti of himuu danda'an kun seenaan injifannoo Adwaa seenaa namootaa fi garee muraasaa ta'ee himamaa turuun isaa dogoggora seenaa keessatti uumame ta'uusaa Obbo Qajeelaan ibsaniiru. Hanga yeroo dhiyootti seenaan nama muraasaa godhaniitti dhiyeessaa turan. Adwaan garuu seenaa uummata biyya kana guutummaa biyya kanaati. Keessumaati seenaan lola sanaa qooda fardeen warra Agawoo, qooda fardeen Oromoo, qooda fardeen Walaayitaa fa'aa qaban hin ka'u ture. Hin mul'atu ture. Qooda immoo hoogganooti waraanaa, qondaaloti waraanaa beekamoon, warriors biyya kana keessatti beekamoon ogummaa lolaa beekan jagnoota maqaan isaanii dhokatee hin himamu ture. Seenaa qorachuun sirreessaa seeneffama waloo uumuun kan dhaloota har'aa ta'us dubbataniiru. Dhalooti seenaa kaleessaa hin beekne borii jiraachuu hin danda'u. Waan irratti ijaaramu hin beeku jechuudha. Kanaaf mallattoo bakka ka'umsa duula Adwaa mallattoo godhanii ijaaruun, bareechuun inni guddaan bakka fedheyyuu haa ta'u. Bakkummaan filatamu bakka fedheyyuu haa ta'u garuu inni guddaan maa'in mallattoo Adwaa sana kaa'udha. Ijaarsi yaadannoo injifannoo Adwaa seenaa waggaa 128 dura galmaa'e qabatamaadhaan kan agarsiise ta'us ibsaniiru. Mallattoo bakka ka'umsa duula Adwaa mallattoo godhanii ijaaruun, bareechuun inni guddaan bakka fedheyyuu haa ta'u. Bakkummaan filatamu bakka fedheyyuu haa ta'u garuu inni guddaan maa'in mallattoo Adwaa sana kaa'udha. Bakkeewwan seenaa injifannoo Adwaatiin wal qabatan biroonis qoratamanii misoomfamuu akka qaban dhaloonni har'aa imaanaa dachaa akka qabus Obbo Qajeelaan dhaamaniiru. Waraanni iddoo adda addaarraa dhufe namooti duulan Wallaggarraa kan dhufe jira, Jimmarraa kan dhufe jira, Hadiyyaarraa kan dhufe jira, Beenishangulirraa kan dhufe jira, Walaayitaarraa kan dhufe jira. Qubsuma adda addaatu jira jechuudha. Fakkeenya tokkoon sii kaasa amma Buraayyuu. Buraayyuu Abbaa Gosaa nama jedhamu Dambidolloo, Galaan, Gabaarbii jennaani naannoo sana bulchaa naannoo sanaati. Turaarii Buraayyuu nama Wooriyerii warra Adwaa duule keessaa tokko. Maqaan irra Buraayyuu jedhu maqaa isaatiin mogga'e. Maaliif achi qubatan gaafa dhufan? Sheek Hasan Koojalee Beenishangulirraa gaafa dhufu bakka amma Shoogalee jedhame waamamu kana qubate jechuudha. Fitiraarii Geejjaa fa'aa Hadiyyaarraa dhufe Geejjaa Safar jedhama jechuudha. Akkasitti illee jira. Kanas quba qabaachuu qabna.